السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان رمو أكم جرتو أغني isiniif haa baay'atu bakka jirtanitti. Har'a waa'ee yuutuubii namoota yuutuubii hin banatin fakkeenyaaf hin banatin yeroo jedhamu yuutuubiin jalqabumaa banaadha, garuu viidiyoo takka takka siibida malee chaaneela nama barbaadee sabiskiraayib gootee hordofuu hin dandeessu. Haala kamiin sabiskiraayib goonee hordofna kan jedhuuf viidiyoo xiqqoo tana isinii waraabe hanga dhumaatti daawwadhaa. Obsaa teknooloojii kan jedhu ammoo yuutuubii kiyya sabiskiraayib godhaa. Galatooma. Yuutuub chaaneela namaa sabiskiraayib gochuuf dura yuutuubii kee banachuutu sirra jira. Akkamitti yuutuubii kee banatta? Yuutuubiin kan banamu gmail pilaastoorii keetiin ittiin banatte ammaasis iimeela kanaan ittiin fayyadamtu jechuudha. Isa kanaani gmail kanaa wajjiin walitti hidhataa jechuudha. Yooniif pilaastooriin kee gmail kee hin banamin yuutuubii banachuu hin dandeessu. Banuutu sirra jira jechuudha. Amma gmail lama qaba. Tokko yuutuubii takkaan ittiin banadhe, takka ammoo akkanumatti itti dhiise. Hayyee isa ammaasis pilaastoora keetii wajji ittiin fayyadamtu saniin pilaastoora yuutuubii kee banatta. Fakkeenyaaf obsinaan alijii jedha gmail kiyya. Isa pilaastooraan qabdu jechuudha. Saniin yuutuubii banatta. Akkamitti banatan kan jedhamu ammoo mee walumaan laalaa gama yuutuubii. Yuutuubii tana keessa seentanii banachuus hin dandeessan. Yuutuubii dabalataa keessa seenee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf sun banaa jira waan ta'eef yuutuubii dabalataa viidiyoo tana keessaa qaba. Hayyee fakkeenyaaf akkanatti isinii ba'a yuutuubiin jechuudha. Yeroo kana sarchi gootanii isinii dhufuu hin danda'a yuutuubiileen namaa, garuu sabiskiraayib godhuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf yuutuubii amiir shoo kana yoo sabiskiraayib godhaa jedhu kunoo bakka magaalaa diimaa kana yoo sabiskiraayib godha jedhe akkana jedha. Kunoo iimeela kee itti galchi jedha, siingi bani jedha, siingi'iin jedha. Hayyee amma daarektii gama banuutti haa yaanu. Yuutuubii keessan iimeelatti galfattee banuudhaaf iddoo akka piroofaayilaa kana yeroo takka hin tuqtanii achiin booda siingi'iin jedha. Kunoo bakka kanatti yeroo takka hin tuqtan. Yeroo tuqtan kunoo gmail keessan haala kanaan isinii fida. Yoo fiduu baatallee isa pilaastoorii kee keessa jiru san dhattee ittiin barreeffatta. Kun maqaadha. Obsaa ibnu alii kan jedhu maqaa, garuu ammoo gmail isa gama gadii fidaa ka yaa rasulallah jedhu kana. Hayyee yeroo takka hin tuqtan. Achiin booda haala kanaan paaswordii isin gaafata. Paaswordii iimeelichaa itti guuttattan. Yoo hin beekne ammoo yoo paaswordii isaa hin beekne iddoo forget jedhu kana tuqtanii miseejiin isinii dhufa. Miseejii itti galchitanii paaswordii keessan beekuu hin dandeessan. Hayyee ammaan kana haala kanaan paaswordii keenya itti galchine next goona. Next yoo goonu haala kanaan amma banamee jira jechuudha. Hayyee mee yuutuubii namaa sabiskiraayib haa goonu.
bismillah. Kanama subscribe yoo gochuu barbaadde iddoo magariisa kana iddoo diimaa kana yeroo takkaaf hin tuqaasitan subscribe ta'ee jira jedha kana. Haala kanaan YouTube keessan banadhaa, abbaa barbaadan subscribe godhaa, hordofaa. Galatooma isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma. YouTube kiyyallee subscribe godhaa.